Guddisoo jedha. Yeroo maddi safuu ganamuma gu'u hundeen walii galtee duraan dursee du'u. Dhugaatu huqqataa sobatu dhiitaa qulqulluutu qammanaa gammachuutu jiita'a. Ganamni abaarsa galgalli abaarsa jaalalli ukkaamamee jibbatu kaakkisaa. Olootu fooricee himimsaa garraamiitu budoomaa budaatu garraamumaa. Jaarsi dargaggoomee daa'imatu dulloomaa. Yakkamaatu muudamaa qulqulluutu yakkamaa. Silaa biyya baduuf ka'ee fardatu leeyya'ee harreetu garmaamaa. Yoo shoolli baan faca'ee qamanni tamsa'ee yoo seemmoon buqqa'ee yoo hundeen manca'ee maaltu eenyurraa waa baruu jiraa wal firfirsuu jiraa wal hunkuruu waramanuun badee fujaa fi jaalalli deebinsaa harrabaa. Kabajeessa jiraa kan daaraa baasantu daaraa nama qabaa. Kan itti uwwisantu qullaa nama dhaabaa kan qulqulleessantu dhoqqee nama dibaa kan lubbuu itti horantu lubbuu baasuuf gamaa. Jabana rakkinaa saree harkaan guddisan qarrifaatu jaatamaa dubbiitiin jedhamtu dhuguma walaloo Dr. Zalaalem Abarraati. Nagaa sin gaafachuu hin daganne kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu qophiin keenyaa beellama sanbataa jedhu torbee isaa eeggatee jalqabee jira. Egaa haala kanaanidha uffata godina Oromoo Shawaatiin bareedee kan inni argame yeroo gaarii waliin qabaanna jedheenidha kan inni nabdadhu haga xumura qophii keenyaatti immoo nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenyaa immoo Tolasaa Bultiidha. Turtii gaarii nu waliin qabaadha. Egaa akkuma jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalee kanan ittiin eegalee walaloonidha. Walaloon egaa jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti hiika guddaa akkasumallee iddoo guddaadha kan inni qabu. Namoonni hedduu miira isaanii ibsachuu gaafa barbaadanii walaloodhaanidha kan miira isaanii ibsatan. Akkasumallee walaloodhaan ergaa isaanii dabarfatu. Darbee immoo walaloon jaalalaa jedhama. Walaloodhaaf jaalala guddaadha kan qabu Oromoon. Egaa daawwattoota keenya asaasinitti baay'iseenidha kan hin jiru jalqaba irratti mee qophii tokko sinaffeerree kan walitti deebinu ta'a. Keenya inni jalqaba irratti sinaffeeru onnachiiftuudha. Onnachiiftuun keenya torbee kanaa mee maalirratti xiyyeeffate laata? Daawwannee walitti haa deebinu. Karaan kaayyoo keenyatti nu geessu baay'achuu mala. Garuu ammoo ilmi namaa qabaachuu kan qabu bara lafarra jirutti kaayyoo tokkichadha. Milkaa'inni jireenya keenya keessatti nu quunnamu danachuu kan malu ta'us kaayyoon ilma namaa garuu tokkuma. Nagaan keenya kabajaa isin haa ga'u. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya onnachiiftuu kan torbee kanaa jalqabee jira. Qophii keenya har'aatiin ammoo kaayyoo jiraachuu keenyaa kan waliin ilaallu ta'a. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Karaan kaayyoo keenyatti nu geessu baay'achuu kan malu ta'us garuu ilmi namaa qabaachuu kan qabu bara lafarra jirutti kaayyoo tokkichadha. Kaayyoo baay'ifachuu dandeenya. Kaayyoo baay'isuun garuu kamiinuu fiixaan baasuu akka hin dandeenye kan nu godhuu fi bu'aan kaayyoo tokko qabaachuu ammoo bakka tokko yaannee yeroo gaariitti nu geessuudhaaf kan nu fayyadudha. Ilmi namaa waanuma tokkoof uumame. Kaayyoo tokko keessaa hojiiwwan garaagaraa kan jiru ta'us hojii garaagaraa keessa ammoo kaayyoo tokko qofatu jiraachuu qaba. Waan garaagaraatti yeroo wal fakkaataatti milkaa'uudhaaf yaaluun galma ga'uu otoo hin taane of dadhabsiisuudha. Kanaaf immoo kaayyoo tokko qabaachuun guddummaadha. Kiristaanoo Roonaaldoon waa'ee kaayyoo isaa fi galma isaa yeroo gaafatamu akkana jechuun ibse. Ani yeroo jalqabaatti miirri mo'achuu natti dhaga'ame
namoonnis bakka gaarii naaf qabaatan dadhabbii koo yaade. Icciitiin milkaa'uu kootii duuba deebi'uu dhiisuu fi xiyyeeffannoo gumaachuu kooti. Kaayyoo kootiif dhibbantaa murtaa'e hin hojjenne. Humna koo fi yaada koo guutuun gumaache. Ani nama filatame ta'uu kootiif akkan filatamuuf dadhabuu koo qofatu icciitiidha jechuun dubbate. Dandeettiin cimaa nama gochuu akka danda'u nan beeka. Dandeettiin shaakala hin qabne, aarsaa hin qabne garuu xumura kaayyoo keenyaa nu qaqqabsiisuu kan hin dandeenye ta'us ciminni keenya sirriin dandeettii nuuf kenname keessa utuu hin taane shaakaluu keenya keessa akka jiru milkaa'inni jireenya keenyaa irraa nutti hima. Maaliif akka jiraataa jirtu hin beektu jedhee hin yaadu garuu maaliin akka achi geessu garuu akka itti yaaddu nan fedha. Karaan irra jirtu kaayyoo keetti si geessa moo kaayyoo kee irraa si maqsee jira? Karaa kaayyoo keetti si hin geessin irra turuudhaaf dirqamni ati qabdu maali? Kaayyoon nuti jireenya keenya keessatti baafannu waan kamiyyuu caalatti isa barbaannu qofa ta'uu qaba. Gaaficha maaltuyyuu nutti hin mul'atu. Yoo kana ta'e kaayyoo keenyaaf gatii hin baafne tokkollee hin qabaannu. Erga kaayyoo keenyaaf gatii hin baafne tokkollee hin qabaanne ammoo daandii kaayyoo keenyatti hin geessine irra deemuudhaaf dirqama tokkollee hin qabnu. Sababni isaa kaayyoon keenya waan hundarra waan baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Waan hiriyaan kee, maatiin kee, hawaasni kee jireenya ati akka jiraataa jirtu siif filaniif qofa jiraataa jirta taanaan situ jiraataa jira utuu hin taane isaantu jireenya keessiif jiraachaa jira. Jiraachuu kan qabnu kaayyoo keenya qofaaf ta'uu qaba. Kaayyoon kee isa gaara gubbaan si jiraachisu haa ta'u, isa dachaa keessa si jiraachisus haa ta'u, kamuu taanaan bakka kaayyoo keef mijataa ta'ee jiraadhu. Kaayyoo keessaa fiigichatu jira. Fiigicha keessaa aarsaatu jira. Aarsaa keessaa immoo bu'aatu jira. Bu'aa keessa garuu jireenyatu jira. Wanti barbaachisaan jireenya kaayyoo keenyaan arganne yoo ta'es jireenyi kaayyoodhaan hin argamne jireenya utuu hin taane kennaa jedhama. Kennaanis namoota hundaaf kan hin kennamnee fi namoota hundaafis kan hin malleedha. Namoota hundaafis jireenya kan hin taanee fi nama hundaaf kan maluu fi namni hunduu qabaachuu kan qabu kaayyoodha. Jireenyi keenya har'aa bu'aa kaayyoo keenya har'aa fi kaleessaati. Hojjechuun kaayyoo keenyaaf hiika kan laatu ta'us hin hojjenne yoo ta'e jireenya kaayyoo hin qabne jiraanna. Namni kaayyoo isaa beekee isaaf jiraatu ammoo maalummaa jireenyaa ishee dhugaa dhamdhameeraa jedhama. Hordoftoota keenyaa onnachiiftuun keenya torban kanaa kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa isiniin jechaa torbee mata duree biroon aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii beellama sanbataa keenya waliin turtii gaarii qabaattu jenneetudha kan nuti abdachaa jirru. Egaa akkuma beekamu fuuldura keenyas ayyaanni cuuphaan jira ammallee yeroo firoottan hiriyaa fi namoota jaalatan waliin turtii gaarii qabaattan isiniif haa ta'u jechaa egaa qophii keenya gara goolabuuttidha kan nuti fidaa jiru. Qophiin keenya inni gara xumuraatti isin bira ga'u immoo ammas barnootaadha. Ammas barnootaa torbee kanarratti gaaffiiwwan akkamiitu gaafatamanii namoonni maal jedhanii nu deebisan daawwannee walitti haa deebinu. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa. Bashaanani yeroo naannoo jedha Oromoon keenya. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya ammas barnootaa jedhu kan torbee kanaa jalqabee jira. Qophii keenya har'aatiin ammoo gaaffilee barsiisoo bashannansiisoo irraa barattuu akkasumallee ittiin bohaartu jennee yaadnu muraasa qabannee dhiyaannee jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti ammoo nu waliin turaasiniin jechaa isinis mana keessan teessanii qophii keenya hordofaa kan jirtanii gaaffii keenya irratti hirmaadhaa. Eessayyuu hin deeminaa turtii gaarii qabaadhaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Ogeessi kaameeraa keenyaa ammoo Tolasaa Bultiidha. Turtii gaarii qabaadhaa. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadhu mee walaa barra. Ani maqaan koo Dastaa jedhama. Ayyee maqaan kiyya Miratee Faantaawunaan jedhani. Hirkoon jedhama maqaan koo. Ani Dameen jedhama. Ani Baatiruu Kubsaan jedhama. Ijarsa Caalaan jedhama. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata mukaba kaayyoon oromoota. Jechama beekama naannoodhaa gara naannootti beekamaa ta'e wal fakkaata. Si gaafadhaa jechuudha. Ijji yeroo nama libsatu simbiratti maal jedhama? Ijji kee yoo si libsate maal jedhama? Lakki gaaffii cimaa na gaafachaa jirtanii gaaffii salphisi na gaafachaa. Harki mirgaa yoo si nyaatte hoo? Baasii yookaan immoo waa ni baastaa baasii qabdaa waan akkasii wayitii birrii nan baasa jedhanii akkasitti yaada natti fakkaata. Harki mirgaa hoo? Harki mirgaa immoo gabii ta'e hin naaree silaayyuu. Harki mirgaa gaafa nama nyaatu gaafa jedhani akka yaada kiyyaatti garuu firatu nama miidhee waan akkasii natti fakkaata malee doonnoon beeku. Harki bitaa. Harki bitaa jechuun immoo waan ollaas ta'uu danda'a. Namatti baay'inaan hiriyaa godhattee wajjin jiraattu ta'uu danda'a. Malee naan galle wantichi guutummaa guutuutti hin beeku. Qarshii argatta dhabu. An bitaa hoo? Qarshii baasta dhabu. Ijji yeroo nama libsatu. Ijjenna nama tirtiruchaadha. Fira kee agartaa dhabu. Ijji gaa libsatu libsannumaa jedhama. Oromoodhaan. Isin biraa? Yaa'u Oromoodhaan Oromoon ijaan libli goruun aaduma keenya jechuudha akkanuma. Maal ibsa ija libsachuun kuni maal ibsa? Ija maal ibsata jechuun ija libsachuun garuu inni waan waggaa laalanii deeffatan garuu ija libsachuun akkasuma ijji libsachuun Oromoon yoo ijallee nama humni tokko nama bu'ee ija libsachuun dirqama ta'a waan ta'eef. Amma mee kun barteedha miti amma naannootti jira amma fakkeenyaaf harki mirgaa yoo nama nyaate kana jedhama miti ijji yeroo nama libsatu maal jedhama? Ijji karaa tokkoon waggaa nama libsattee nama waan hin argin hin beekin arguudhaaf waan immoo sirriitti hin hubatin arguudhaaf ijji libsatti malee waan biraatti libsatan qabu. Harki mirgaa yeroo nama nyaatu. Harki mirgaa yoo nama nyaatu birrii argataa jennaan akkasuma
harka mirgaa nama nyaate birrii argatanii hin gammadan. Harki bitaa yeroo nama nyaatu. Harki bitaa garuu baay'ee inni gar tokkottuu bitaadha mirgumatu irra caalaa akka biyyatti. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Finfinneen balbala meeqa qaba? Anu kanallee hin beeku dhiifama naa godhiitu gaanii keessa isaa Karra Oromoo kan jedhamu dhageessan beektu Oromoon karra akkasii qaba. dhageenyee dhiifama naa godhiitu kanan beeku. Oromoon karra baay'ee qaba garuu karra gajettu gaafa maal fa'a jechuu barbaaddetti. Oromoon karra qabaa jedhama kana si gad gara amboo nama geessu gara isaa nama geessu karreen suni meeqa? Shan. Karra maali jedhama? Karreen kun garuu maqaa isaatiin illee hin beeku yoo kan balbala isaa tokko hamboodha karaa siinii hamboodha. Asiin karaa walisoo geessu jira. Asiin karaa hargee geessu jira. Asiin immoo karaa adaamaa geessu illee ni jira jechuudha. Jarreen kana ni beeka. Karaa baatuu geessu illee ni beeka jechuudha. Kanaafuu karri isaa dhaabbataadhaan meeqa amma jira barreeffamee seenarra? Adoonno seenaa kana jiru garuu hin dubbifne garuu shan ta'uu isaa hin beeka kan karaa Finfinnee dhufu kanadha. Balballi Oromoo shani. Isaan keessa balbala Maccaaf Tuulamii tokko, Macca Tuulama, Baareentuu, Sikkoo Mandoo, Ittuun Bonnaa fi Arfan Qalloo. Oromoon karri isaa yaa'u hundee isaa afur na fakkaate. Afrasun guutummaa tani Oromoon majammaruma duraati qabee tooyi eebbifateeti waan hunda isaa waaqa ofiititti kadhatee tooyi malkaa jirutti akka aadaa durii tulluu jirutti irreeffatee nagaa isaatiin jiraachati ture. Oromoon karra afur qaba. Afrasan keessatti guutumaan guututti eebbifatee lagaa ka'ee akka aadaa Oromoo keenyaa duriititti buufannee eebbifannee taphannee wadaajan dasitaan jirra jechuudha. Isinoo? Ishiin akkuma isaan jedhanitti Oromoon aadaa afur qaba waan ta'eef Oromoon akkuma jedhutti malkaa qabu, tulluu qabu, odaa qabu yookaan hunda itti eebbifatee raawwatee maatii isaa kan barsiisus aadaa saniin ittiin deemee ijoollee isaa barsiifatee to'i bakka seeratiin of ga'uu barbaachisa Oromoon kana qaba. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Lakkoofsi shan Oromoo biratti akkamitti ibsama? Lakkoofsi shan yeroo baay'ee odaa bultuutti ibsama. Karaa biraatiin immoo caffeetuma shananii kan jedhamu keessatti illee waan akkasii gahee guddaa qaban itti fakkaatan. Amma fakkeenyaaf Oromoon odaa shan qaba. Akkasuma kan isa fakkaatanis shan waan inni Oromoon qabu keessaa natti himu. Isallee akkasitti dheetoo tokkoon ibsachuu hin danda'u garuu baay'inaan kana keessatti anaan ni beeku. Lakkoofsa shanii. Lakkoofsaan ibsama. Lakkoofsa shanii hangammaatti lakkoofsumatti hin beeka. Fakkeenyaaf Oromoon odaa shan qaba. Kun isaan ibsamaa jechuudha. Mee sattaan immoo natti himu. Maqaalee odaa barbaadde jechuudha. Lakkoofsa shan Oromoon ittiin beekamu bakka. Shan balbaluma shanan kana ta'uu naaf. Tokko balbala shan jecha argatte. Ayyee balbala shan kanadha. Lammaffaan immoo Odaan Oromoo shan siin jedha. odaan Oromoo shanidha. Qubni harkaalee shanii na fakkaata. Kanneen kanadha maaltu jira kanarraan ga'a. Guddaadha baay'ee. Tokko sirna gadaati, shanan odaati. Waa hunduu shani, balballi illee shani mitire. Lakkoofsa shanii. Fakkeenyaaf Oromoon odaa shan qabaa jedhama. Isarraa kan hafe lakkoofsa shan akkamitti ibsitu meeshan?
darajaa isaa tokko lama sanii amma lakkoofsa shanirra ga'utti immoo warra maanguddoo irraa akkasitti hin qoranne seera isaallee akkasitti hin qabanne kanaafuu dhiifaman jedha. Isin biraa Akkasumaanis yaadni kiyya tokko lama shanii jedhama shanitti Oromoon keenya lakkaa'uun dirqama. Amaariffaan immoo አንድ ሁለት ሶስት አምስት jedhama lakkaa'ama natti fakkaata yaadni kiyya kana. fakkeenyaaf amma Oromoon karra shan qaba. Odaan Oromoo shan isa irraa kan hafe kan biraa maalidha Oromoon kan qabu kamitti ibsama? Wanti isaa maal seetanii waan haadaa isaa jechaadha mitiire. Haadaan Oromoo kun garuu haaduma waa'ee eebbaa fi tokko eebbi suni kallachaaf, caacuuf, tulluuf, burqaaf kana darajaa adda addaa isaatiin amma shanii sanitti isaan gahee isaaniitiin adda addaan eebba amma shaniititti qabu jechuudha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Gaaffii kofii himamaa waan taateef ulfaadha. Galatoo masis jabaadha. Ayyee galatoo. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Bashannani yeroo naannoo jedha Oromoon keenya gara. Nuti immoo Oromoon gizee faaruu horii fa'aa qabnu. Ayidahee yaaloo yaasaayyaa qaananii keenyattu yaaloonii warri loonii koodhee kosii duuba qotaa kosiin garbuu jigsaa. Ibaddu yaa kaamoo dhadhaa martuu jigsaa yaaloo yaasaayyaa. Qaananii kee jenna qaananii keenyattu qaananii keetu numuu saaya kottee xiyyoo keessattuu qotiyyoo saaya mucaa xuuxxoo yaa nyaachisaa cuukkoo saaya gaafa foollee haa guddisaa ijoolleet magarte yaaloo miiti isin bannaan banneet isin gallaan galle kaa yaaloo yaa saayyaa qaananii kee jedhee ta'eetu dhuga jaartii jenna. Galatoomaa baay'ee ulfaadha. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Walitti deebinee jira egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya ammas barnootaa kan torbii kanaa kana fakkaata ture. Egaa gaaffii gaafachaa ture keessaa tokkoffaa irratti Finfinneen karra meeqa qabaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa Finfinneen karra shanidha kan inni qabu. Innis karra qaalluu, karra qoree, karra alloo, karra qarxii fi karra gafarsaa jedhama jechuudha. Gaaffii lammaffaa irratti gaafanne irratti ammoo jechamoota beekamoo naannoo keenyatti beekaman naannoo adda addaatu isaanii kan wal fakkaatanii fakkeenyaaf ijji yeroo nama libsatu maal ibsaa jennee gaafanne. Egaa ijji yeroo nama libsatu nama jaallattu agarta yookaan immoo fira kee agartaa jedhama. Gaaffii sadaffaa fi dhumaa irratti gaafanne irratti ammoo lakkoofsi shanii Oromoo biratti akkamitti ibsamaa jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa shanii gadaan Oromoo shanidha. Odaan Oromoo shanii, orteen Oromoo illee shanii, qubni harka keenyaa illee shanidha jechuudha. Egaa daawwattoota keenyaa gaaffiin keenya torban kanaa kan ammas barnootaa jedhu kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turu keessaniif hedduu sin galateeffannee torbee gaaffii kan birooti naga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaan tura. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiila of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya ammas barnootaarraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu. Gaaffii tokko tokko gaggaafachaa waliin bohaaraa irraa barachaadha kan nuti dabarsine. Egaa jechamoonni naannoodhaa naannootti akkaataan ittiin jedhamu walgatullee yeroo baay'ee deemee hiikansaa tokko ta'aa jechuudha. Gaafa baay'ee ijji na libsataa fi rakkoon argaa laataa jedhu maatiin. Akkuma kana naannoo biraattis ijji gaafa nama libsatu nama jaalatan yookaan ammoo aantee ofii itti arguu jedhamaa jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya beellama sanbataa torbee kana fakkaata ture. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa isiniin jechaa torbee qophii kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Ogeessi kaameraa keenya ammoo Tolasaa Bultiidha. Aga deebinee wal agarrutti nama torbanii nu haa taasisu fayyaan tura. Wiirtuu imala itti